Tole, guyyaa har'aa gaggeessitoota giddugala kaabaa akkasumas wiirtuu Salaaleetirraa asitti affeerrannee dhimma irra deddeebiidhaan hidhamuu waaqeffattoota aanaa hidhabuu abootee kan galma hundee ganamaatirraa dubbachuuf as jirra. Kanaaf gara gaaffii keenyatti hoggaa ceenu calqabumarra ka'umsi waaqeffattoonni addatti bahamee aanaa hidhabuu abootee keessatti dararamuu kuni maalirraa madda? Maddi rakkoo kana maali kan jedhu gaaffii keenyatti ceenaa jechuudha. Gaggeessaa giddugala kaabaatirraa ni eegala. Akkuma beekamu irra deddeebiidhaan miseensota keenya yookiin hordoftoota amantii waaqeffannaa galma hundee ganamaatirraa irra deddeebiidhaan akkuma abooteetitti yookiin akka aanaa hidhabuu abooteetitti galmoota keenya koonyaa san jalaa qabnu baay'ee irratti hidhaan kun irra deddeebiidhaan erguma galmi achitti banamee turee jira. Sunis maali jennaan ka'umsi isaa gaafa duubatti deebinee ilaallu jibbiinsa namoonni dhuunfan da'oo seeraa jala dhokachuudhaan maqaa seera kabachiisuu jedhuun waaqeffannaadhaaf qaban jibba san bakka sanitti hirkatanii akka sagantaan achitti hin gaggeeffamne akka koreeleen keenya achi jiran hojiin hojjenne miseensota keenya dararuun hidhuun ka'umsi isaa jibbiinsuma namni dhuunfaan caasaa mootummaa keessa jiran waaqeffannaa irraa qaban irraa ka'aa jechuudha maddi isaa kana. Dhimma waan jettu akka jiraatu. Waaqeffattoonni badii qabaatanii yookaan waa balleessanii osoo hin taane dhiibbaa namoonni dhuunfaan amantii isaanii daawoo godhachuudhaan qaama mootummaa keessa warri jiru amantii waaqeffannaa akka hin babal'anne akka waaqeffattoonni sagantaa isaanii hin geggeeffanne taasisaa turanii jechuudha. Namoota irra deddeebiidhaan hidhaa turanii wanni balleessanii badiin irratti argamee ta'ii qaamni seeraallee tarkaanfiin yookaan namni balleesse badii balleesse saniif ragaan yoo irratti argame ni adabama. Adabbii tokko malee gaafii tokko malee waggaa tokkoof ji'a 8 ji'a 9 waaqeffattoota jedhanii dararaa turanii jechuudha. Keessattuu yeroo baay'ee galma isaa irraa qabanii qaama mootummaa warra godinaa dubbisaa turre heeyyamallee akka sagantaa galgalaa dhiisanii ta'ii guyyaa geggeeffatan qaama mootummaa heeyyamee jechuudha. Sanirra darbuudhanii kanuma ofii heeyyaman kan ammoo maaliif amma yeroo dhumaa kana irra deebiidhaan waaqeffattoonni tsoomii keessa qaltanii nyaatanii hidhabuu abootee biyya kiristaanaa waan taateef tsoomii keessa asitti qalamuu gonkumaa hin danda'amu. Amantii waaqeffannaa keessawuu namni addatti dhuunfan amantii ofii da'oo godhachuudhaani hangan ani lubbuudhaan asirra jirutti amantii waaqeffannaa geggeeffamuu hin danda'u jedhee qaamni mootummaa waaqeffattoota hin osoo jedhu qaamni biraa namootuma dhuunfaadhaan amantii ofii da'oo godhachuudhaan wal gurmeessanii akka amantii waaqeffannaa aanaa san keessatti hin geggeeffamne taasisaa turanii ammallee taasisaa jiran jechuudha. Wanni addatti waaqeffataan balleessee badiin kee kana jedhamee ta'ii badii waaqeffataa argamee ragaa qabaatanii waaqeffataa yeroo balleessu yeroo haala nageenyas haa ta'u nuyi warra amantiiti. Amantiin immoo nagaa barsiisi nagaa lallabdi waa'ee nagaa malee waa'ee biyya kana jeequu hin hojjetu. Sarragaallee irratti hin qabanii hidhanii hamma barbaadan hidhanii akka namni dhaqee hin gaafanne yeroo maatiin illee dhaqee maatiidhaan maqaballeessii tokko tokko waaqeffattoota irratti geggeessaa turan jechuudha. Kun immoo warra amantiitu amantii isaanii aangoo isaanii da'oo godhatanii warra amantiitu wal gurmeessee ta'ii akka waaqeffannaan achitti hin geggeeffamne taasisaa tura malee waaqeffataan badii qabaatee badii isaa kana jedhamee simameen beeku gaafa gaafatame gaafa dubbifamellee inni qorannaa ni laallaa shakkiidha malee homtuu hin jirudha. Irra deddeebiidhaan immoo hinuma hidhuu jechuudha waaqeffataa yeroo dheeraa turtii dheeraa tursiisanii erga baasaniis ammas nuti warra amantii waan taaneef waan nagaa barbaannuuf amantiin illee nagaa waan labsituuf nuyi akka nu godhan jennee osoo naariin osoo muufatini warra kana bulchiinsa nageenya warra aanaallee dubbisaatii turre akka galgalan geggeeffatinaa ta'e hamma haalli yeroo kun tasgabbaa'utti guyyaa geggeeffadhaa jedhanii kan walii galle ammas immoo warrumti amantii sun nama iyyaare ta'e akka guyyuma sanuu immoo hin geggeeffanneef waaqeffattoota dararaa jiru malee waaqeffataan badii tokko balleesseen beeku ta'uu aanaa hidhabuu abootee addatti xiiqeffatanii biyyi tun biyya kiristaanaa waan taateef waaqeffataan geggeeffachuu asirratti sagantaa isaa geggeeffachuu hin danda'u. Kiristaanan bultii jedhanii ta'ii namoonni dhuunfan yeroo garaagaraa waaqeffattoota illee qabanii galmaafaa qabanii
urfa tursiisanii galgala fa'aa yeroo qabanii dhaga sodaachisoo garaagaraa biyyi tun biyya kiristaanaa waan taateef namuu amantii waaqeffannaa asitti geggeessuu hin dandeessanii amantii kiristaanaa malee jedhanii dhiibbaa amantiitu jira malee qaamni mootummaallee namoota achi keessaa amantiidhaan gurmeessanii qabataniiti malee kana qaamni mootummaa guutumaan guututti hundi ni beeka jechuu hin dandeenyu. Gaafa san illee gaafa himne haala yeroo waan ta'eef shakkiidhaan turuu namni ni danda'a jedhanii gaafa dubbisnutti kana fa'aa deebisaa turanii saniin alatti wanni qabatamaa waaqeffataan badii balleessee badii isaa waliin qabame badii isaa saniif adabbii illee itti argate hin jiru jechuudha. Ayyee fayyaa ta'ii egaa dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa akkuma heerri biyya kanaa lafa kaa'ee jirutti qixuma amantoota biyya kana jiranii qaama seerummaa fudhatee hojiitti jira. Aanaa kanattis akkaatuma heerri biyyaa sun lafa kaa'een beekamtiin amantii waaqeffannaa qaama dhimmi ilaallatuuf kennameetti jira jechuudha. Bakka kuni ta'ee jirutti garuu namootni dhuunfaan amma akkuma asii kaastan aangoo mootummaa kenneef dahoo godhachuudhaan fi haala yeroo nageenya yerootiin wal qabatee taateewwan giddugala kanatti ta'aatii jiran dahoo taasifachuudhaan yeroo itti amantii waaqeffannaa addatti dhiibanii fi taateewwan yookiin immoo dararraa garaagaraa irratti geggeessan argina. Kun immoo calqabumarraa gaafa laallu bakka taateewwan amantiin kiristaanaa raawwachuu qabu hin raawwattanii akkasumas hawaasa walitti buusuudhaan agartee akka waan safuu hawaasaa jeeqameetitti hawaasa walitti buusanii taateewwan kana dura ta'aa turan aanaa hidha boobotee keessatti quba qabduu jechuudha. Kanaaf haala kana keessatti maatii sodaachisuun mee ija kamiin laaltu taateen kun addatti warri mootummaa dahoo godhatanii taasisan kun maal yaadaniitu? Wanni sirriitti keessattuu dhaloonni keenya irraa hubachuu qabu waaqeffannaan sirna Oromoon ganamarraa qabdu gaafa duraa sirna uummanni kuush tolfatee akka isaa ta'utti itti wal jala yaa'aa ture qajeelfama warra gurraachati jechuudha. Sanirraa immoo hambaan kun Oromoo harkatti hafe Oromoon immoo akka isaa ta'utti baree wal barsiisaa sirnicha bakkatti deeffachuudha carraaqqii bal'aa gochaa jira jechuudha karaa beekuni. Haa ta'u immoo akka dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatitti dhaabbata Oromoo bakka bu'ee of danda'ee sagantaa kana hojjetu ta'ee bakka jirutti dambii ittiin bulmaataa fi waraqaa beekamtii argatee sochii bal'aatti jira jechuudha. Gaafa sochiitti eegalullee galmi keenya gaafa banamu qaamolee caasaa mootummaa naannoo san jiru guutummaatti beeksineeti jechuudha. Waajjira poolisii, waajjira bulchiinsa aanaa, waajjiraalee barbaachisoo ta'an kamuu galchineet akkasumas garagaricha galma sanii taasisnee galmoonni keenya akkasitti banamaa jechuudha. Qaamni mootummaa waan san hin beekne hin jiru jechuudha. Haa ta'u wanni amma deemaa jiru kun maalii jennaan akkuma dura isin jedhe ifatti dhiibbaan amantii irraa mul'ata. Kanammoo inni jechisiisu taateewwan ta'an gaaffiiwwan miseensota kana gaafa qaban kaasantu jira jechuudha. Tokko gaaffiin jalqaba irratti dhiyaatuuf keessattuu hawaasa jibbisiisuudhaa rakkoowwan garaagaraa xaxa garaagaraa namoonni amantii biraa dhiibbaa qaama mootummaa keessan as bahan gaaffiin isaanii jalqabaa tsoomii keessa galtaniiti aadaa hawaasa naannoo balleessitan kan jedhu akkasumas ni bilattu. Darbees immoo amantiin kun dargaggoota baay'ataa Oromoo baay'ataa yookiin Oromoo qofatu keessa jira kan jedhu. Kuni haqa namoo akka abbaa ofii jiraata nuti of ta'e namaan jenne malee na ta'e namaan jennee dirqamaan taatee warri sirna Oromoon jaalanne dhiibbaa alagaan nurratti geggeessaa ture san namarratti hin geggeessinu ta'a. Of ta'e akka abbaa keetii jiraadhu jennee ergii san immoo akka Oromoon itti jiraatutti afaan Oromootiin sagantaa keenya geggeeffachaa wal barsiisuun Oromoo taanee wal biratti argamuun akka keenya jechuudha. Kanaan osoo jirru tsoomii keessa qaltanii kan jedhu namni biraa qajeelfama amantii nama biraa keessa seenee murteessuu hin danda'u. Namni tokko akka na fakkaatutti guyyaa na fakkaatu natu tolfatee sagantaa san gaggeeffataa jechuudha. Yoo isaa tsoomii ta'e ani tsoomuu dhiisuu hin danda'a. Maaliif qajeelfama kiyya akka amantiin kiyya jedhutti hin jiraadha malee
San jechuun immoo maa kiristaana hin taane akka ta'e ifatti namaa mul'ata jechuudha. Gaafa xoomii keessa galtan isa wajjin xoomuu qaban. Akka na fakkaatutti akka amantiin kiyya naa eeyyamutti hin jiraadha. Kana rakkoon. Kanammoo maal jedhanii tololuu akka nuti safuu hawaasaa balleessineetitti safuun hawaasni keenya qabu nuufillee safuudha. Akka Oromootti gaafa dhugaa Oromoon xoomii irratti rakkachaa jiru kana ni qabaa hin qabu jechuudha. Waan alagaan itti fidde waan kana namoonni beekaa jechuudha. Warri immoo waan kana dhoksee hawaasa keenya Oromoo kana lamaan obboleeyyan abbaa fi ilma maatii walitti buusee kana gidduudha jiraachuu barbaadu jira. Sirni addaa keessatti tolfame namoota san qabachuudhaan hawaasa walitti sinaquudhaa waa baay'ee irraa dubbatu jechuudha. Hawaasa bira darbee maatii gidduutti rakkooleen kun akka uumamu wal jibbi obboleeyyan gidduutti akka uumamu maatii gidduutti gosa gidduutti akka uumamu taatee gurguddaa kana bocaa oolu jechuudha. Yoo ati akkanatti walitti buute nama seera arsu fakkaatis gidduu seenaa kinoo akkana jennee jedheeti karaa mana amantaa sammuu hin lallabaa achirraa nyaataa jechuudha. Kanaaf dhiibbaan jiru kun karaa lama ta'uusa. Tokko warra Oromoo ta'ee sagantaan Oromoo maal akka fakkaatu hin beeknee fi waanuma itti himamu qabatee uummata keenya dararu. Lammaffaa immoo warra lafee rakkisu kan agartee dhuftee bakka hin qabne kan warra himatu hin beekne warra akkanatti jiraatu kanatu si rakkisaa jechuudha. Maaliif sun sirna hin qabu akka ati sirna gaggeeffattu hin barbaadu. Maaliif akkuma isaa gadhiisii taate akkuma isaa ergamtee akkuma dur baran san sirna isaanii san sirratti fe'atanii akka ati isa jala yaatu fedhu jechuudha. Kun immoo har'a Oromoon bakka sanni jiraatu ittiin jiru jechuudha. Keessattuu dhaloonni galmaa kuni warri galmaa kuni rakkoowwan kan hundumaa dandamatee as gahee jira. Durarraa taatee gurguddaan keessattuu akka waliigalaatti jiraatus bakka kaan yoo itti himte wal hubattee adda kaata jechuudha. Abootee akka waan waaqeffattoonni duraan jiran kun akka waan kanaan dura hawaasa dararaa turanii akka waan kanaan dura safuu hawaasaa jeeqaa turanii fakkeessuudhaan jala bu'aniiti caasaa san qabatanii gara galmaa fiigu jechuudha. Achi dhaqee miseensa achitti argate qabee deema. Maaliif qabde gaafa jedhuun shakkineeti haaluma yerootii fi komaandi poostiidhaa sababota kana tarreessa. Yoo xiqqaate galmi kun 2006 irraa qabee naannoo sanitti galmi banamee hojii waaqeffannaa gaggeeffamaa ture. Ergii sanii barumaan nama qabanii nama barbaadan qabaniituma dararuu shakkiidha jechuu malee guyyaa tokko mana murtiitti dhiyeessanii manni murtii miseensi waaqeffannaa kun yookiin waaqeffataan kun kana balleesse jedhee guyyaa tokko murteellee dabarsee hin beeku kenneellee hin beeku. Kan achi gahuu miti dhiyeessaniitu hin beekan maaliif daba akka waaqeffannaan kun warri waaqeffattoonni kun waan balleessine ni beeku. Waaqeffannaan illee akka sirna Oromoo ta'e ni beeku. Kaayyoon isaanii mala kanaan agartee siyaasatti maxxansuudhaan jibbisiisuu hawaasummaa jeeqaniidhaan hawaasa jibbisiisuu wantoota kana bocataniiti akka hawaasatti akka hin jiraanne akka warra sagantaatti akka hin jiraanne yeroo irra deebi'aa qabanii jibbisiisuun jechoota hin taane jechuu agartee waan hamilee kee buusu waan si wajjin wal fakkaanne jechoota hamilee nama cabsan jedhamaa ture jechuudha. Wantoonni sun immoo akka warra galmaatitti warri galmaa bakka heera isaa dhaabbachuudhaan wantoota kan hunda cehee jira. Kan biraa abboota hubannoo dhimma kanaati irratti hin qabne maatii keenya jiru sodaachisuudhaan akka maatii san deebisee kiristinnaa fa'aa kaafatu dhiibbaa gochaa turan jechuudha. Akka yoo inni kiristinnaan kaafanne yoo inni galma dhaqe tajaajila hawaasummaa kamuu hawaasa wajjin akka hin arganne ugguruu haga kana deemamee jechuudha. Sanii irratti haga obboleessi keenya boqotee yookiin miseensi waaqeffannaa tokko boqotee awwaalcha dhorkuu waan kanaan sodaachisuudhaan kanallee akka aatillee awwaalcha hin arganne fa'a si taasisuun turee jira jechuudha. Haa ta'u immoo hawaasuma kufeetu akkana dhalootuma kufeetu akkanuma biyya abbaa isaati irratti iddoo awwaalchaa dhabdaa jechuudha. Sun nuuf qofa osoo hin taane Oromoo bal'aadhaaf qaanidha jechuudha. Nu waan itti qaanuuf nu hin qabnu. Maaliif sagantaadha. Kaayyoo waan caaluufi an sagantaa kiyya irraa duubatti deebi'uurra yoo awwaalcha dhabe santuu irra filatamaadha jechuudha. Akka kiyyaatti kana fa'aan doorsisuun akka kana fa'aa deemaa ture. Namoota hidhanii turan kanaan achi keessatti maalidhaadha? Maal gaafatamu warri kun? Gaaffiin jalqaba dhiyaatuuf waaqeffannaa ni dhiistaa yoo dhiiste si gadhiisna gaaffii jalqabaatu yeroo hundumaa baramaadha. Yoo achi nana fayyadte mallatteessite
si dhiisna si gadhiisna siniinu. Kun immoo hin danda'amu. Maaliif amantiin jireenya namuu ni beeka gatiin amantiin qabu. San hin danda'amu jedheeti achi hafuu hin dandeenyu jedhee dhaloonni keenya xiiqiidhaan ji'a 8 nama hidhamee jira. Badii tokko malee odoo waa tokko hin balleessine. Warri hidhamaa ture kun eenyu? Hojjetaa mootummaa osoo namne hojjetaa mootummaa taatee akkamitti waaqeffataa taata? Nama barate taatee akkamitti taata? Waaqeffannaan nama barateen nama barate gaafa siin jedhu nama heera isaa akka Oromootti barate heera Oromoon qabdu san nama baratee beeku barnoota ammayyaa kanallee nama baratee addunyaan tun garamitti deemti jedhee beeku warra kanaan gaggeeffamaa jirti. Warri hubannoo kanarraa hin qabne immoo ati hojjetaa mootummaa taateeti, ati injiinara taateeti, ati agartee hojjetaa baankii taateeti, barsiisaa taatee akkamitti waaqeffataa taataa jennaani kan ta'uu qabu warra kana. Haa ta'u immoo warri sun aga beekanirraayi gatii of ta'u warri nu banne akkuma kana nama jeeqaa taateewwan kun ni jira jechuudha. San bira darbee namoota erga hidhanii booda haalli itti maatii shororkeessatu jira jechuudha. Maatii akkamitti shororkeessu jennaani ilma keenya ajjeesnaa bakka san dhoowuu diddee jedhu gosatti si himne jedhu maal jedhu maatiin shororkeessu jechuudha. Haalli kun garaa dhalaati maatiin sun irraa uumamte maatii keeti dhaloota keeti hammeenya irraa kan ka'e ati yoo haadhi ta'e akka gadditu hin barbaanne yoo haadhi ta'e akka agartee miidhamtu hin barbaanne haadha nama biraa kanaan dursisuun hin barbaachisu ture jechuudha. Warri kun gatii haadhaa ni beeku gatii abbaa ni beeku yoo jenne sun gaaffii biraati. Haa ta'u immoo akka waliigalaatitti adeemsitti haga ammaatitti dhaloonni keenya hidhamuu namni dantaa dhuunfaa isaa jala dhaabbatee baay'inaan wanni sirriitti mul'atu ammallee guyyaa darbe kana dhaloota keenya kan qaban kanuma raawwatanii jechuudha. Namoota galmaa qaban irratti alatti illee saniin alatti jala bu'anii eeguudhaan maalidha maal balleessinee gaafa gaafannu hagan ani dirree kanarra jirutti geggeeffachuu hin dandeechani. Kun ejjennoo kiyya godina miti caasa mootummaa biraatii miti federaalli hoo dhufe ejjennoo kana jijjiiruu hin danda'u ittan lubbuu xiyya dhaba malee waan jedhu. Kun immoo ergama amantii akka taate ifatti jechuudha. Maaliif lubbuu dhaba namni hawaasa tajaajiluudha achi taa'e? Maaltu waan kana fide gaa'enne ergama amantii isaa garee ijaarrate gareewwan inni ijaarrate keessaa abbootii qabeenyaa jibbiinsa agartee waaqeffannaa irra qaban koreewwan mana amantaa keessattuu amantaa ortodoksii warra ta'e. Sababa nagaa keessan eegatiin yookiin sababa nagaa naannoo tiksuu jedhuun warra hidhatee socho'u warra san ijoollee kan reebe gaafa miseensi keenya galmaa qabamu haadha daa'ima baattee deemtu odoon dhiisin manguddoo achi keessa jiru osoo hin dhiisin warra reebicha irratti raawwate warra san. Warri kun duubaa ergama amantii isaanii akka biyya irraan gahaa jiran ifatti dubbatanii jechuudha. Ifatti illee ofirraa himan. Nuti kana asitti gaggeeffachuu hin dandeessanii biyyi kana ortodoksiiti maal fidduudhaan ejjennoodhaan haga ammaa meeshaa namatti naanneeffachuudhaan sagantaan kun akka gufatu taasisu jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan nuti deebi'uun maddi bu'uuri isaa waan kana ta'u ifatti beekna jechuudha. Warri waan kana godhu immoo ifatti beekna maqaadhaan beekna jireenya isaanii beekna. Haa ta'u immoo har'a eessa jala dhokateera jennaani da'oo siyaasaa jala haala nageenya naannoo amma jiru kana jala dhokateeti carraa kanatti fayyadamee si balleessuudhaa deemaa jechuudha. Waaqeffannaan ni badaa jennaani abdii haa kutatan hin badu. Waaqeffattoonnis hin dhuman kana haa beekan jechuudha. Maaliif jennaani sirni Oromoon argachuudhaan itti gammade kun Oromoo baay'een parsentii guddaan sirni kun deebi'uufitti gammadee hojii bal'aan illee irratti hojjetamee abootees amma galma haadhoowwanii malee hawaasa bal'aa keessa seene hawaasni illee itti gammadee tajaajilamuudhaaf deeggarsa namoomaa deeggarsa dhalootummaa gumaata garaagaraa ayyaana yeroo ati qopheeffattu yeroo ati ijaarsa ijaartu gumaata garaagaraa taasisaa jechuudha. Warrumti kun akka nurraa hin fagaanne hawaasni ka amma ofiif rakkoo addaa keessa waan jiru har'a bahee si dubbachuu irratti akka si dubbatu dhabee jira malee nuyi hawaasa bal'aatu komii nurraa qaban jennu jechuudha. Hawaasa osoo hin taane namoota dhuunfaa caasaa mootummaa keessa dhokatanii jiran warra sanii jechuudha. Gaafa ati qaama mootummaa isaan hogganu wajjin dubbatte waan san hin dheeffu jechuudha. Shakkumaa fi waan akkanaatiif waan jedhu hin dheeffu gaafa duubatti deebi'an immoo akkamitti nu himattanii doorsisa biraatiif duuba jira jechuudha. Haa ta'u warri kun warra obbaree
socho'aa jiru waan ta'eef warri galmaa kun dararri akkana kanaa waan duubatti deebi'u waan hin fakkaannee fi dhaloonni keenya achirra jiru abboonni keenya achirra jiru kanaan durallee nu hubatanii jiru nu bira dhaabbachaa turanii isaan illee haa galatoomanii taanii akka waliigalaatitti wanni deemamaa jiru ajandaa dhokataayyuu miti ifatti jibbiinsa amantii Oromootirraa qabanii fi Oromoorraa qaban akka waliigalaatitti maaliif sagantaan kun kan Oromooti Oromoon gaafa sagantaa kanatti deebi'ee akka dur hin jiru waan jedhanii yaadaniif akka waliigalaatti jibbiinsa waaqeffannaa qofarraa odoo hin taane Oromoo fi sirna Oromootirraa qabaniif ifatti baanii waan kana raawwachaa jiru. Yoo seerri hojjete seeraaf kaan immoo seenaadhaaf lafa keenyaa jechuudha. Miidhamni irraa kun nuuf galteedha boru. Dhaloonni keenya har'a itti dararame itti miidhame kun sagantaa kiyya jireenya kiyya jedhee itti miidhame haa ta'u immoo boru dhaloonni kun sagantaa isaa kanarraa fayyuu danda'a. Maaliif abbaan warra itti miidhame boru ilmi ittiin jiraachuu danda'a waan ta'eef haama jabaannu jedhaa jechuudha gama sanii wanni jiru gana irraa dubbadha. Fayyaa ta'e akka qaama mootummaa tokkotti qaamni mootummaa keessattuu dhaabbileen nageenya hawaasatti irratti hojjetan kanneen akka waajjira poolisii hojiin mootummaatii fi hojiin amantii adda ta'uu otoo beekanii haala yeroo yookiin immoo siyaasa yeroo kana dahoo godhatanii gaafiiwwan amantiidhaan walitti hiqan yeroo gaafatan kana nama tokko hidhanii yookiin immoo jumlaadhaan galma keessaa waggaa 8 keessattuu barana yeroo garagaraatiif ji'a 6 ol hidhamee namni bahe turtii ji'a 2 keessatti yeroo 2-3 deebi'ee waajjira poolisii tokkotti hidhamuun yakki yeroo duraatiin hojjenne yookiin immoo waan amantii hojjechuu kee otoo beekuu deebi'ee bakkuma sanii torbee tokko keessatti yeroo 2 qaamni qabamee hidhamu egaa bakka amantii dhaabbatee dubbachuutu irraa himamaa jechuudha. Kana wanni ifatti illee nama ka'u gaafiin achitti illee gaafatamu gaafii amantiitiin walitti siquudha jechuudha. Namni mana murtiitti otoo hin dhiyaatiin ji'a 1, ji'a 2, ji'a 6 gaafii tokko malee jumlaan hidhamu kana mee dhaamsa akkamii dabarsitanii? Waan durallee kaasaa ture, waan asiillee Taammiruun kaasaa ture, waanuma sirrii waanuma gochaa turanii haa ta'uti qaamni amantii kun warri amantii kun aangoo da'oo godhachuudhaani oduu sobaatiin olola sobaatiin qaama mootummaadhaan akka nu wal dhabnu taasisanii jechuudha. Hawaasa keessa jiraanullee akka wal dhabnu olola garaagaraatu odeeffama. Haa ta'uti gaafa qaama mootummaatitti isaan achi keessa waan jiraniif waan hojjetaniif dhageettii qabu jechuudha. Mootummaan kan isaanii san dhagaa nu shakkaa jechuudha. Gaafa nu hidhannee illee dubbisnu nu hubatu jechuudha. Warri sun warra achi hojjetu warra wal gurmeesse waan ta'eef ajandaan kun ajandaa amantiiti. Namoonni beekan ni jiru jechuudha. Namoonni warra amantiitti akkana isin irratti godha jedhu ni jiru. Warri osoo beekuu dubbachuu hin dandeenye yoo dubbate dhiibban irra ga'u ni jira jechuudha. Ifaa jechuudha. Namni sanillee ni beeka. Mootummaadhaaf waan hojjetan fakkaatanii nu'ii fi mootummaa akka walitti buusan namoonni amantii ofii da'oo godhachuudhaanii mootummaadhaan walitti nu buusa jechuudha. Kun immoo mootummaa if fayyadaa hoonne if fayyadu jechuudha. Erga galmi dhaabbatee dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa heeyyama baafatee too'ii sochii amantii waaqeffannaa geggeesse namoonni kuni dur irraa qabee too'ii waggaa 8 xumuree waggaa 9 keessa jirra. Kana keessatti hidhaan waaqeffattoota yeroo yeroodhaan hin dhaabne. Gaafin garuu kanuma yeroo bara duraa santu hanga har'aa itti gaafatamaa jechuudha. Yoo si hidhanis maali ati? Ati qaamni kun qaama amantiitii miti. Osoo akka amantii ta'e beekuu, osoo akka heeyyama itti qabnu beekanu waan biraa itti nu shakkanii si warra amantii geggeessu osoo hin taane warra siyaasati. Siyaasa kam geggeessinaa? Kan namni siyaasa geggeessee badii balleesse itti haa adabamu gaafa jettee wanni dhufu hin jiru jechuudha. Warri sun warra harka wal keessa qabu waan ta'eef mootummaanis san isaanii dhaga'ee keenya dhagahuu didee isaanis kan isaan immoo hololli isaan hoofan kunis immoo mootummaas hin fayyadu. Hawaasni illee san hubatee hawaasa illee yaalii hawaasa walitti nu buusuudhaaf akka nu hawaasa wal dhabnu akka hawaasni nu deeggarre akka hawaasni nu balaaleffatu yaalii hedduu geggeessanii jechuudha. Hin danda'amneef jechuudha. Ammallee warri kun amantii waaqeffannaa balleessuus hin danda'ani waaqeffataas balleessuu hin danda'ani jechuudha.
yaalaa turanii, geggeessaa turanii, shirri isaan hin geggeessine hin jiru jechuudha. Wanna yaaluu qaban waan dhiisan illee hin qabu. Waaqeffata reebuudhaan, hidhuudhaan, nama hidhuu fi reebuun immoo dhugaarraa waan hin deebisneef waan dhugaa beeku, waan hojjetu beekuuf, waan yakka hin dalagneef isaan dhorkanis miseensonni keenya bakka sana irraa dhorkuu hin dandeenye jechuudha. Waan badii hin qabaanneef, waan dhiibbaa nama biraati irratti hin geggeessineef, waan sagantaa isaa geggeeffatuuf, waan dhugaa hojjetuuf cichoominaan amantii isaa hin dhiisu. Yoo hoggaasidhaan, yoo reebanis, hidhaanis waan barbaadan yoo raawwatani bakkee amantii isaa irraa deebisuu hin dandeenye jechuudha. Miseensi illee sallaalee Oromoo kan ta'e illee maaf akkana godhanii jechuudhani itti dabalame ni baay'anne malee hin xiqqaanne jechuudha. Hidhaa isaaniiti. Osoo akka hidhaniiti. Akka godina kanaatitti osoo akka hidhaniiti. Osoo akka waaqeffataa reebaniiti. Waaqeffataa hin dhaabbatu tureeyyuu jechuudha. Warra dhugaadhaan hundaa'e waan ta'eef, warra waan hojjetu beeku waan ta'eef, amantii immoo namni immoo amantii malee jiraachuu waan hin dandeenyeef, amantiin jireenya waan ta'eef, amantii geggeessinaa. Yeroo garaagaraatti warra aanaa, warra godinaa dubbisaatii, hubachiisatii, yaa ta'uuti gaafa eeruu qaama isaaniitti irraa argatan immoo keenya sun dhugaan nu itti himnu suni nu shakku jechuudha. Keenya sun soba ta'ee sobni sun immoo dhugaa ta'ee fudhatamaaf jechuudha. Kanaani yeroo dheeraadhaaf waaqeffataa hidhaa turanii, hidhaa jiru sun immoo galmoonni keenya, miseensi keenya ni dabale malee hin xiqqaanne jechuudha. Bakka fedhettiyyuu, aanaa kamittiyyuu hidhaa fi reebichaanii waaqeffata galma isaatirraa dhaabuun hin dandeenye. Warri kana godhullee, warri amantiillee, warri qaama mootummaa keessa taa'ee mootummaadhaaf waan hojjetu fakkaatee to'ii dhimma amantii isaa ba'atu. Aangoo mootummaa da'oo godhatee nama sabaaf hojjetu fakkaatee, hawaasaaf hojjetu fakkaatee, hawaasa irratti hojjetu. Bakkee amantii isaa dhaabbatee to'ii hojjetu kanaan illee akka amantii waaqeffannaa balleessuun hin danda'amne beekee karaa amantii isaa nuti amantiin biyya kana keessa jiru hedduudha. Amantii kana qeeqa amantii kana hin qabnu, jibba amantii kana hin qabnu. Warra waliin jiraannu waan ta'eef isaanis amantii isaanii qabatanii nuti amantii keenyan hawaasa wal keessa jiraanna waan ta'eef amantii walii kabajnee yoo jiraanne jireenya nagaa jiraata. Nuyi mirga amantii keenya geggeeffachuu, mirga bakkee itti waaqeffannu argannee ta'uu geggeeffachuu, mana kiraa nama dhuunfatirraa fudhannee bakkee hedduutti sagantaa geggeeffannaa jechuudha. Maaliif amantiin tun amantii biyya kanaatti amantii waaqeffannaa amantii dur jirtu kan gurraacha Afrikaa jedhee abbaan fedhe ni himaa jechuudha. Amantii waaqeffannaa kan gurraacha Afrikaa kan warra kush ta'uusaa seenaa irraallee ni jira jedhee abbaan fedhe himu kana asitti immoo bakka itti sagantaa geggeeffattu hin qabdu jechuudha. Dachee ati irratti dhalattee guddattee irratti akka sagantaa keenya geggeeffan akka ati waan badii hojjettu fakkeessaniiti mootummaadhaan walitti nu buusuudhaaf olola garaagaraa haasa'u. Sun immoo mootummaadhaaf illee faayidaa hin qabu. Warri isaan keessa jirullee bakkee amantii dhaabbatanii sobaan dhugaa balleessuu waan hin danda'amneef har'a galma tokko cufuu danda'u, nama keenya miseensota keenya hidhuu danda'u, boru hinuma ba'a jechuudha. Sobni dhugaa balleessuu waan hin danda'amneef san hubatanii to'ii amantii keenya kabajanii nullee amantii isaanii kabajnee to'ii akka jiraannu dhaamuu barbaada jechuudha. Wanni dhaloota keenya dhaamu nuti dhaloota keessanii isinillee dhaloota keenya isinirraa dhalanne asirra ta'an immoo warri kun warra akka walootitti sirna ofii tolfatee jaalalaaf gammachuudhaan wajjin jiraatu malee warra wal dhiibu, warra olola alagaatiin walirratti ka'ee wal miidhuu miti. Kan akkasitti hubattanii deeggarsa dhalootummaa dhaloota akka taasistanii miseensa keenya waaqeffataadhaan immoo waan hojjettan ni beektu. Dhugaa abboota keenyatti nu bira jira, dhugaa dhaloota keenyatti nu bira jira. Akka dhaloota keenyatti akka nu fakkaatutti jiraanna jenne gatii sagantaa ni beenna. Haguma namni tuttuqe bal'achaa biyya san guunnee jirra. Akka galmootatti tolaalte galmoonni akka dhaabbataatitti gara 500tti siqu kan banamee hojiirra jiru kun dhalootuma kanaani koonyaalee ijaarrachuudhaan caasaa diriirfatee hojii amantii tokkoo hojii Oromoo gammachiisu hojjechaa jira. Kun waan ifa jiru gaafa duraa sanu gaafa agartee hubannoo dhimma sagantaa kanaatti irratti hin qabne gaafa gatii sagantaa hin baranne sanu dabarreetuma ceenee har'a immoo erga baranne erga ijaarramne dhaloota keenya gaditaa barsiisaa ijaaraa wal jala yaasaa kana kan inni waaqeffattootaa fi
waan goonu hundaaf immoo olaantummaan dhalootaa nu haa milkeessu isinillee horaa bulaa. Tole gaggeessitoota keenyanii fayyaa taa'ii yaada nu laattaniif jennaani qophii keenya har'aa asumarratti xumurraa waan nu wajjin turtaniif horaa bulaa fayyaa taa'ii isiniin jennaa jechuudha.